Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kanaa baga nagaan dhuftanii websaayitii develop goone kana sarvara irratti akkamitti configure gochuu dandeenya yookaan immoo sarvaroota garaagaraa fayyadamnee haala kamiin configure goonee itti fayyadamuu dandeenya yookaan immoo akkamitti back-end fi front-end websaayitii keenya wal quunnamsiisna kan jedhu asirratti isinitti mul'isuu barbaada. Paartii jalqabaatiin HTML maal kan jedhu akkasumas immoo taagoota laallee jirra. Itti aansee practically akkamitti akka barreessuu dandeenyu laallee jirra. Paartii sadaffaa kanaan websaayitii develop goone sana gara sarvaroota garaagaraa sarvara yeroo jennu sarvarri like WAMP sarvarii ta'uu danda'a, XAMPP sarvarii ta'uu danda'a, sarvara biraas fayyadamuu dandeessu waan ta'eef amma kana isinitti argisiisu akka asirratti argaa jirtan kana WAMP sarvariidhaan jechuudha. Kanan isinitti argisiisu as biratti school site kan jedhu websaayitii wayii develop godhee as keessa foldara tokko keessa websaayitii keenya kan hojjenne foldara tokko keessa kennee jirra. Foldara tokko keessa egaa keenyee booda WAMP sarvarii keenya hin fe'anna jechuudha. Egaa fe'annee haala kanaan nu dhufaa egaa dhufee yeroo kana active gochuun nurra jiraata jechuudha. Sarvarri keenya ka'uun isarra jiraata yookaan immoo actively hojjechuun check gochuun nurra jiraata. Isa kana yeroo active gootan as biratti dhuftanii akka argitan kana sarvarichi ammas biratti akka argitan kana kuno maal ta'a active yoo ta'e magariisa ta'a jechuudha. Sarvarri keessan yeroo actively hojjetu bifa magariisa argata. Yeroo click irratti goonan maal fida localhost nu fida and also PHP admin kan jedhu nu fida jechuudha. As keessaa fakkeenyaaf kan nu fayyadamnu localhost kan jedhu kanarra yeroo deemnu bakka kamirraa kan host goonu as keessa keenya jechuudha. Saayitii keenya yookaan websaayitii keenya kan hojjenne finneessa keessa keenya jechuudha. Localhost kan jedhu kana keessa keenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo kana bantan akka argitan kana websaayitiin keenya nu banee jira. Yeroo banummoo akka kana fakkaata jechuudha. Localhost sarraa kan sarvarri keenya run godha jechuudha. As biraa jechuudha. Akka argitan as keessatti amma homaayyuu hin qabnu your project dha. Projectiin kan hojjedhe tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Maaliif gara kanatti hin finne foldara keessa waan ta'eef. Isa kana akkamitti gara na finnaa haa ilaallu. As bira jira site kan jedhu kana jechuudha. Foldarri keenya kan hojjenne yookaan websaayitiin hojjenne sun bakka kanarraa copy goonee gara finne jechuudha. Gara kanaan dhufneet local C keessa seenuudhaan garam dhufna gara WAMP sarvarii irra dhayna jechuudha. WAMP sarvar kan jedhu irra click gisee goonu www kan jedhu kana foldara www jedhuun argattu. Yeroo isa argattan achi keessatti maal goona paste goona jechuudha. Foldara keenya san yookaan immoo websaayitii develop goone san haala kanas keessatti paste goona jechuudha. Yeroo kanas keessatti paste goone booda deemnee yeroo laallu refu no project era amma akka argitan kana kunooti jechuudha. Websaayitiin keenya kunooti school site keetti amma dhuftee jirti jechuudha. Yeroo irratti cuqaasnu saayitiin keenya ni banaa jechuudha. Haala kanaan new kajettu kana jechuudha. Foldarri ani hojjedhe yookaan immoo new waan kajettu kana hojjedheeraa ishee kana yeroo banu maal fakkaata? Formiin ani hojjedhe formiin keenya kana fakkaata jechuudha. Yeroo cascade style sheetidhaan garagara dikoorii garagara irratti goone haala kana yeroo bareechinu kana fakkaata jechuudha. Websaayitiin keenya yookaan immoo formiin kun barataa haala salphaa ta'een barreessuu yookaan immoo galmeessuu hin danda'a jechuudha. Garuu maal tafeera jechuudha amma kun front end jennaan jechuudha. Back end yookaan immoo sarvara irratti database nu barbaachisa jechuudha. Yeroo save goonu gara databaseetti dabarsuun nurra jiraata. Database sana immoo eessa biratti hundeessina kan jedhu waliin ilaallu. Asitti sarvara keessan irra dhaqxaniiti yeroo irratti cuqaastan PHP my admin kan jedhu kan irratti cuqaastu jechuudha. Yeroo kana garamsiin fida jechuudha. Gara database serveriitti siin fida jechuudha. Database serverii seenuudhaaf username nu gaafata. Username keenya root jennee seenuu qabna jechuudha. As biratti root jennee seenuun nurra jiraata. Passwordii hin qabnu waan ta'eef database irratti passwordii galchuu hin dandeenya already. Ammaaf garuu hin qabnu waan ta'eef hin fayyadamnu. Database keenya kana fakkaata. As biratti database mataa keenya uumuun nurra jiraata jechuudha. Database mataa keenya sun maalidha kan jedhu ni ilaalla jechuudha wajjin. As bira yeroo dhufne booda database mataa keenya uummachuun nurra jiraata. As biratti database kan kana irratti yeroo cuqaasnu haala kanaan dhufa. As bira maal goona jechuudha. Maqaa database keenya as biratti ni keenya jechuudha. Fakkeenyaaf waan barbaadan jettanii fudhachuu dandeessu. Isin achirratti kan sarvara keessa wajjin wal fakkaatu jechuudha. Kana eegan create godhee booda teebilii naaf jechuudha. As biratti immoo teebilii create godha jechuudha. Teebiliin inni fakkeenyaaf maqaa teebilii keessanii illee barreessuu dandeessu. Ani fakkeenyaaf akkas jedhee barreessira. Asitti immoo baay'ina kolomanii yookaan kolomanii meeqa yookaan attribuutota meeqa akka inni qabu as biratti barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf kiyya kun amma 12 qaba.
Attribuutota 12 haala kanaan eegamuu fidee booda maal goona jechuudha. Attribuutiin inni jalqabaa amma fakkeenyaaf as biratti yoo fudhanneera ta'e achirra akka ilaaltanitti foormii sanarra foormichi as bira jiraan ta'eef foormiin kun attribuutii tokko qabaa, lama qabaa. ID kan jedhu asitti barreessinee booda ID'n intidha inneera leengizi isaa kaa'uun nurra hin jiraatu isaaf garuu maal gochuun nurra jiraata integer lakkoofsa jechuudha. Itti aansee name immoo teekstii ta'uu qaba. Name gara varchar yookaan immoo teekstiitti jijjiiruun nurra jiraata. Leengizi isaa keenya turre 50. Itti aansee maaltu jira gender kan jedhu jira. Genderiin illee teekstiidha. Fakkeenyaaf 10 jennu sallee leengizi isaa. Birthday jira. B-date inni gabaabsinee barreessinu inni kun immoo maal ta'a jechuudha guyyaa ta'a jechuudha date. Asirratti primary key dha jechuudha. ID'n irra deddeebi'ee kan kennamneef primary key ta'uu qaba. Egaa kana goone teebilii keenya create gooneerra jechuudha. Teebilii haala sirrii ta'een create gooneerra save jenna jechuudha. Save yeroo itti haala kanaan dhufa as bira ta'u keenya plus kana yoo tuqne kunooti member ka jedhu kolomanii isaa kunoo kana fakkaata. Haala kana waan edit goonee jijjiirroo jiraate asumarratti edit goonee jijjiiruu dandeenya. Wanti jijjiirroo hin jiraatin immoo asuma dhiisneeti gara websaayitii keenyatti deebina jechuudha. Amma websaayitii keenya kanarratti websaayitii kanarraa yeroo nuyi lakkoofsa wayii galchinii fakkeenyaaf nama wayii galmeessuu barbaanne for example waan ID'n isaa tokko yoo ta'e maqaan isaa Abdii Tolaa then save wayita innuun akkam argartan kana daataan kun garam deemee jira jechuudha. Direct gala database keenya seeneera. Akkam argartan kana kun asirratti akka argartan kana nama kana asirratti galmeessee jira jechuudha. Haala kanaan namoota guyyaarra gara guyyaatitti galmeessuu dandeenya. Isa galmeessine kana immoo gara Excel'tti jijjiiruu dandeenya, export gochuu dandeenya, asumarraa immoo SQL'dhaan wanta garaagaraa dabaluu dandeenya. Print gochuu dandeenya, delete edit gochuu dandeenya. Amma asirraa akka argartan kana print preview gochuu dandeenya akkam argartan kana. Wanti kun haala kanaan foormiin isaa kana fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf host location local host nama jedha information kamuu jira as bira itti inni print ta'a jechuudha. Salphaatti print gochuu dandeenya jechuudha asirra. Kana fakkaata websaayitiin keenya kan hojjeta waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma.